Hayyooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Haleellaa caamsaa 25 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti finxaaleeyyiin Amaaraa godina Wallagga Bahaa Nakiiramuu ganda burqaa Soorummaatiin raawwataniin namni ajjeefamuu fi maatii hedduun buqqa'uu jiraattonni himanii jiru. Obbo Jireenyaa Wiirtuu namni jedhaman abbaa ijoollee 8 haleellaa hidhattoota garee faannootiin warra guyyaa kana ajjeefaman keessaati. Guyyuma kana maatii baay'een garee kanaan aanaa Kiiramurraa gara aanaa Giddaa Ayyaanaatti buqqa'uu jiraattonni achirraa himan. Hawaasni gandoota Ciniinnaan, Hagayya, Xankaaraa Jigoo, Malkaadduu, Qilxuu Abboo, Waajji jedhaman jiraatan buqqa'uun ganda aanaa ollaa Giddaa Ayyaanaatti godaanuu jiraattonni OMN'tti himanii jiru. Ibsa gaddaa Obbo Gammachuu Jabeessaa ogeessa fayyaa Inistituutii Saayinsii Fayyaa Hawaasaa Yuunivarsiitii Dambidolloo kan ta'an balaa tasaa isaan quunnameen har'a Duwwaa 2/10/2015 lubbuun isaanii addunyaa kanarraa darbee jira. Yuunivarsiitiin Dambidolloo boqochuu isaaniif gadda cimaa itti dhaga'ame ibsaa maatii isaanii fi firoottan isaanii, hiriyoottan isaanii fi hawaasa yuunivarsiitichaa maraaf jajjabina hawwa. Yuunivarsiitii Dambidollootu gabaase. Mootummaan hordoftoota amantaa adda addaatiif iddoo waaqeffannaaf awwaalchaaf mijeessuudhaaf dirqama qabaa jedhani pirezidaantiin Obbo Shimallis. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa jila pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaan durfamu waliin haala yeroo irratti mari'atanii jiru. Pirezidaant Shimallis taatee tibba darbeetiin lubbuu namoota darbee fi qabeenya manca'een gadda itti dhaga'ame ibsuun maatiif firoottan miidhamtootaatiif jajjabina hawwanii jiru. Tumsa gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaaf manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa rakkinicha tasgabbeessuuf taasisee maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galateeffatanii jiru. Uummanni amantaa qabu safuu fi duudhaa dhaloota qaru waan qabuuf amantaa akka qabeenya ammayyaa murteessaa tokkotti ilaallaa jedhani. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma kanaan dura yeroo dhaabbilee amantaas rakkoof saaxilaman deeggarsa daangaa hin qabne taasisaa turee fi gochaa jiru. Ammas cimsee kan itti fufu ta'uu dubbatani. Mootummaan waggoottan 20 dhufan keessatti magaaluma yeroo ammaa harka 22 irra jiru gara harka 48 ol guddisuudhaan jiruuf jireenya uummata hammayyeessuuf hojjechaa jiraachuu pirezidaanti Shimallis ibsanii jiru. Rakkoo itti fayyadama lafaa fi dhiyeessii bu'uuraalee misoomaa hiikuuf labsiin bulchiinsa lafaa qophaa'e caffee naannichaatiin mirkanaa'ee ittiin hojjetamaa jiraachuun himanii jiru. Magaalaa Shaggar iddoo jireenya uummataa miiliyoona 20 hanga 30 akka taatuuf hawwamtu keessatti iddoon ijaarsaa manneen amantaa Ortodoksii Islaamaa waaqeffannaa fi amantoota Wangeelaa pilaaniin deeggarame qophaa'ee gahaa jiraachuun eeranii jiru. Gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa dhimmoota ijoo 4 irratti tumsa barbaachisu gumaachuu akka qabus dhaamaniiru. Tokko, gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin ta'uudhaan manneen amantaa akka magaalichaatti pilaaniin ala jiran 656 gara pilaaniitti akka galchu. 2. Mootummaan akkaataa pilaanii fi istaandaardii seeraan taa'een lafa gahaa ijaarsa dhaabbilee amantaatiif qophaa'e kan kennu ta'uu. 3. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen amantaa bakka waaqeffannaa gurguddoo fi hawwata tuurizimii ta'uu danda'an ijaaruuf fedhii qabaniif dhaabbilee amantaa yuunivarsiitii fi kolleejjii ijaaruuf qophii qabaniif karaa adda ta'een lafa qopheessuu isaa. 4. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti fudhachuu eegalee araarama tokko malee kan itti fufsiisu ta'uu hubachuudhaan deeggarsa barbaachisu akka godhan dhaamanii jiru. Gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa kilaasteraa Haqanii fi gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa kilaasteraa Haqaaf nageenya Oromiyaa waliin ta'uun cimuu akka qabu dhaamanii jiru. Maddi waca tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa sirreessuu irratti fudhatame caasaa mootummaa saamicha lafaa keessaa ga'ee qabuu fi qaamolee ajandaa siyaasaa qabatanitu amantiitti da'eeffachuun tarkaanfii fudhatamuu eegalee gufachiisuuf dhama'aa jiraachuu ibsuu isaanii OBN gabaaseera.